Kam jirtu harka fuunee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Anamoo sooshaal miidiyaa kanatu wareere har'a wareera guddaatu sammuutti na dhufe. Kunis maaliin torban lamaanarraa sagantaa mana marii Oromiyaa jedhu keessatti waa'ee foorumii Oromoo irratti yaada bal'aa kaasnee mari'annee turre. Foorumiin Oromoo walumaa galatti dargaggeessa fi ga'eessota nama 18,000 ol of keessatti qaba. Namoonni kun cufti kan jiran biyya adda addaa keessa wal hin beekanii baay'een isaanii jechaadha. Foorumii Oromoo kana kan qopheessan garuu namoota muuxannoo jabaa qaban marsaa gubbaatti yeroo dheeraadhaaf ammoo otoo hin taane baruma duraan kompiitarallee biyya impaayera Itoophiyaa jettee of waamtu calqaba utuu hin seeniin biyya ambaa keessatti dandeettii sana warra qabanidha jechaadha. Har'a garuu yeroo ilaallu karaa marsaa feesbuukiitiin akkasumas wanna aapsolii xixiqqoo kan akka sababuu linkii garaagaraa ofirratti kan baatanii namarraa gara namaatti deeman fayyadamuudhaan ijoollee baay'een dogonkora gurguddaa keessa jiru jechaadha. Kun immoo maaliin namoota gurguddaayyuu dogongorsaa jira. Kun maal kaleessa aartistii beekamaan kan sabi kabaju, barreessaa beekamaan kan sabi kabaju, dooktarri beekamaan kan sabni kabaju, profeesarri beekamaan kan sabni kabaju har'a karaa marsaa xixiqqaa akkasii kanaan ulfina isaa dhabeera jecha. Sababiin isaa dubbii dubbatuun afaan isaa keessaa waan ol dhufuun ulfina sabummaa isaatiillee hanga gadi buusuutti kan ga'e jira jecha. Kanaaf utuu walirra ilaalle gaariidha. Utuu harka walirraa fudhannee gaariidha. Utuu arraba walirraa deeffannee gaariidha. Oromoo warri ba'aa, warri dhihaa, warri kaabaa, warri kibbaa akka namoonni isin waamutti hin hawwaate akka of waamuu barbaadanitti hawwaadha. Har'a Oromoon kan of waamuu barbaadu tokkummaadhaan saba tokko nuti uummata maqaaf aadaa tokko qabu afaan tokko qabu jechaa jira. Aadaan keessan garaagara, afaan keessan garaagara, loqonni keessan addaa adda, biyyi keessan addaa adda, dhufaatiin keessanoo akkas isiniin jechuuf deema jechaadha alagaan. Akkuma kan warri shaakala garaagaraa shaakalaa jirtan diinni dhufee afaan isaatiin yeroo saba Oromoo irratti roorrisu deebii diina sanaaf deebisuudhaaf afaan diinaatiin rakkatina. Asuma marsaa feesbuukii gubbaatti ijoolleen qaqqaxaleef qaqqaalii ta'an waan baay'ee dhufanii uummata isaanii gorsaa jiru. Kanuma dhagaye. Kanan arge. Garuu wanni guddaan na weerarsu har'a Oromoon rakkoo akkasii keessa jiraachuusaa reefuun galagalee argaa jecha. Torban lamaan kana keessa waan guddaa eegaa ture. Garuu wanni guddaan nuti gama sanatti eegnu dugda duubaan galagalee yeroo uummanni keenya miidhaa guddaa keessatti inni keessumatti maqaa diyaaspooraa qabu cufti keenya akkuma waliigalaatti weerara guddaa keessa jirra jecha. Kan nu weerarse oduudha. Kan nu weerarse jettee gamanaaf gamasii odeessanidha jecha. Waldaa hawaasaa dhiigee hafoosha ijaaruu eegaleera jecha namni tokko tokko. Silaa hafoosha walitti fidanii waldaa hawaasaa ijaaru jennaan waldaa hawaasummaa isa guddicha gargar baasanii gara hafooshaatti gadi bu'anii caccabanii wal hiraa jiru jecha. Bortiqoo turraan immoo hafoosharraa gara manaatti deebi'u jecha. Gara balbalaatti deebi'u jecha. Achirraa immoo gara dhuunfaatti deebi'uuf deema jecha. Dhuunfaan immoo bor deebi'uuf jibbuuf deema jechuudha. Kana beekuutu nurra jira. Ijaarsi keenya olii gara gadiitti ta'uu qaba.
gadi gara oliitti ta'utu irra jira. Anarraa ka'ee saayiba kiyya, anarraa ka'ee obboloota kiyya, anarraa ka'ee hollaa kiyya, anarraa ka'ee ganda aantii sanarraa ka'ee oromummaan ijaarama jechuudha. Oromummaarraa immoo biyyatu ijaarama jechuudha. Asii gadi ijaaruu qabu akka kaleessaa sana. Dogongorri guddaan kaleessa gubbaarraa gad eegallee har'a sadarkaa afooshaatti gadi buuneerra jechuudha. Afooshi gaarii waliin hojjetan. Garuu har'a waan inni dhalchaa jiru ilaala. Marsaa feesbuukii irratti hojii hojjechuun danda'amu dhiisanii, irratti wal tumsuun danda'amu dhiisanii, irratti afaan wal barsiisuun danda'amu dhiisanii, aadaa wal shaakalchiisuun danda'amu dhiisanii wantoota gaggaarii hedduu har'a sammuu keenyaaf barbaachisan otoo irratti wal gargaaruu dandeenyu, otoo irratti wal gorsuu dandeenyu, otoo irratti wal tiksuu dandeenyu, dhibee guddaa keessatti sammuu keenya wal kuffisaa jiraachuu quba qabaachuutu sinirra jira. Keessumatti fayyadamtoonni feesbuukii, waatsaappii, vaayibira kunneen jireenya keenyaaf silaa har'a murteessaadha. Qabsoo keenyaafis murteessaadha. Jireenya keenya guyyaa guyyaatiifis murteessaadha. Ogeeyyoliin keenya barreessitoonni kitaabaa, ogeeyyoliin Oromoo dhimma fayyaa irratti kan hojjetan, ogeeyyoliin Oromoo dhimma seeraa irratti kan hojjetan, ogeeyyoliin Oromoo dhimma miidiyaa irratti kan hojjetan hedduun ga'ee isaaniitiin hojii isaanii ba'aa jiru jechuudha. Hojii isaanii sana immoo qajeelchinee kallattiidhaan gara Oromummaatti deebisuutu nurra jira. Arfii diinni nutti darbate diinatti galagashuun walii keenya ittiin wawwaraanaa jiraachuu quba qabaachuutu nurra jira jechuudha. Miidiyaan kan nama tokko miti. Miidiyaan kan gurmuu miti. Miidiyaan kan maatii miti. Miidiyaan kan sabaati. Garuu miidiyaa kan ijaaru namni tokko qofaa ijaaruu danda'a. Maatiin ijaaruu danda'a. Saa'iboonni ijaaruu danda'a. Hiriyoonni ijaaruu danda'a. Hojiin kan walitti dhufan ijaaruu danda'a. Maarree erga akkas ta'e miidiyaa ijaarranne ittiin wal waraanuu otoo hin ta'in ittiin wal barsiisuu danda'uu qabu. Ittiin wal loluutu hin ta'in ittiin wal jaallachuu danda'uutu nurra jira. Maaltu nu dhorke? Na lolteef, na arrabsiteef, na tuffatteef ulfina ammanaa narraa hin dhuftu jechuudha. Qaaniin arraba kee keessa jechoota gaggadhee ba'anidha. Saayiba kee irratti, hiriyaa kee irratti, firoota kee irratti salphataa deemta jechuudha. Namoonni immoo dogongora guddaa keessa jirtan jirtu. Har'a diinni kallattiidhaan fuula isaa kan nutti deeffate. Himata torban lamaan darbe ani waa'ee isaa kaasee Oromoo Fooram keessa dubbate. Barreeffama fuula 56 kan qabu. Himata miidiyaa Oromoo fi isaat irratti Dr. Mararaa dabalatee kan baname. Dhimmi kun diinni yeroo ammaan kana hojii isaa guddaa inni hojjetataa jiru saba biyya alaa jiru miidiyaa kana irratti walitti naquudha. Waliin dha'uudha. Mataa wal naannessee akka sabni kun miidiyaa kan isaallee isuma ijaarrateetillee deebi'ee itti akka inni ittiin itti gaafatamu gochaa jira. Kun tarsiimoo diinaati. Tarsiimoo diinaa kaleessaa sanarratti har'a namoonni amma as keessa jirtan namni 4,338 waan salphaa sanatti hin fakkaate. Biyya tokkoon geessan of bulchuu dandeessan miidiyaa kana guutuusaa eeguu dandeessan. Har'a miidiyaa Oromoo kan ijaaru yoo nama baay'ee ta'e 20 darba. Buusii kan buusee beeku, kan gargaaree beeku 20 hanga 50 darba. Hagam buusanii maaliif buusanii gabaasa argachuu qabu. Waan buusaniif sanarraa immoo bu'aa isaaniif ta'u tokko argachuu jira. Ittiin akka arrabsamaniif miti. Feesbuukiin immoo mana keetti tolaan waan fayyadamu sitti fakkaata miti. Maallaqatti baasaa jirtu tokkoon kee.
Feesbuukii fayyadamuudhaaf dirqama intarneeta qabaachuu qabda. Dirqama divaayisii irratti fayyadamtu qabaachuu sirra jira. Bilbil, kompiitar, laaptaap kanneen kana fakkaatan. Sun hundi maallaqatti baafneeti. Isa kaannis ibsaa mana kee keessaa itti fayyadamuudhaaf bilbila san dirqama humna itti gochuu qabda. Sun maallaqa. Kanaaf waan qabnu kanaan waan dhiiga keenya itti baasaa jiru, waan humna keenya, waan qabeenyaa keenya irratti dhangalaasaa jirru, afaan keenya keessaa immoo wantoonni hin taane safuu sabaa kan hin eeggan tuffii garaagaraa nu keessaa ba'uu hin qabu jechuudha. Kan keenya waan gaarii tokko ittiin hojjechuutu dandeenya. Waan gaarii tokko namarraa ittiin barachuutu dandeessu. Ittiin saba kee hin balleessine gara hojiitti jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Yooniif miti. Kan keenya yoo ta'e nutu maallaqatti baasaa jira yoo ta'e sabni biraan waan inni ittiin hojjetu ilaala. Qabeenyaa isaa ittiin beeksifata. Waan gurguratu ittiin beeksifata. Aadaa isaa ittiin argisiifata. Seenaa isaa ittiin barsiisa. Waldaa hawaasaa isaa ittiin ijaara. Walga'ii isaa irratti geggeeffata. Oromoodhaaf baatu maaliitu ta'e? Maal kan Oromoo waan adda isa godhu? Oromoon Amaaraaf Tigree wajjiniin Feesbuukii irratti wal waraanuu yoo barbaanne waraana keessatti hirmaachisuu qaba yoo jedhu Feesbuukii keessaa bahi. Bakka gootiif lolli jiru deemu. Afaan Amaariffaa caccabsine alagaadhaaf Feesbuukii irratti eenyee deebisuu nurra jiru. Dirqama waan isaaniin ittiin deebisnu harka keessa qabaachuu qabda. Humna jabeeffachuu sirra jiru. Dhahuu qabda. Si dhaataanaan dhahi. Sin dha'u taanaan si kabaja taanaan kabaji. Ulfina keessi ofitti bita. Illolinna achi as arrabaan si arrabseef arrabaan asii achitti hin deebisin. Isaan gaditti xiqqaattaa jecha. Isarraa wanti caaltu hin jiru jechuudha. Ilmi Oromoo, intalli Oromoo wal gorsuu danda'uu qabdu. Addunyaan kan si baachuu dandeessu kabajaa kee waliin yoo ati kabajaa kee ofirratti baatte qofaadha. Kabajaa kee ofirraa fuutee lafa keessee akkam barbaaden taate qilleensa keessa of darbinaan salphoo baala godduun alatti namni si ilaalu jiru. Ulfina saba keetii eeguuf, safuu saba keetii eeguuf, aadaaf akeeka dubbii saba keetii beekuu danda'uu qabda jechuudha. Beekaas ta'u wallaalaa namni namuma foon erga uffate sammuunsaa erga yaada. Of keessatti as yaadurra immoo of keessa alatti yaaduu danda'uu qabu. Waa'ee nama dhuunfaa hin haasa'ina. Namni qeenxeen tokko sooshaal miidiyaatti as fiddanii waa'ee inni kaleessa jedhe, waa'ee inni hamma jechaa jiru, waa'ee inni waggaa darbe jedhe sooshaal miidiyaatti as dhuftanii abaluu akkas jedhe maqaa isaan beeku maqaa ishee hin beeku hin jedhina. Sun madaallii sammuu nutti kennisiisa jechaadha. Waa'ee nama tokko, waa'ee nama gadhummaa nama tokko, gadhummaa namni tokko haasa irra deddeebi'aa yoo haasa'aa oolte nama sanaaf gatii kennita, ofii kee immoo cabsaa jirta jechuudha. Nama qeenxee irratti haasa'e badii balleesse fuulaaf fuulatti itti bayti si bira hin jiru miidiyaadhaan waa'ee isaa haasa'e gatii itti kennaa jirta, ol kaasaa jirta, akka inni dabalee waan kaleessa hin jedhin yaadatee akkanasitti deebi'u gochaa jirta jechuudha. Na dhaggeeffataa siin jedha. Nama dhuunfaa tokko hin dhaggeeffatin siin jechuu qabu. Waa'ee nama dhuunfaa irratti yeroo kee hin dabarsinedha. Wanni irratti haasa'uu qabnu waan hamma ta'aa jiru, waan sabaa gochaa bor gochuun irra jiru, waan har'a of qopheessuu qabu. Sagantaalee baafannu
irratti bal'isnee haasa'uu qabna. Yeroo irratti fudhachuu qabna. Qo'achuu qabna, qorachuu qabna jechuudha. We need to talk about the event. Yoo xiqqaate waa'ee sagantaa fuula keenya dura jiru haasa'uutu nurra jira. Yoo dhuma xiqqaate sanaan ala waan sabaaf ta'utti sagantaa baasuu danda'uu qabna. Waan baay'ee nu dura jira. Homaa Afrikaan qabna jira. Addunyaa kana keessatti biyyi isin argitan cufti ishee kan wal jeettee wal loltee addaan baatee walitti deebitee bilisummaa argadheera jettee labsattu oduudhaan wal abaartee miti. Hojiidhaan yeroo ishee fudhattee hojii hojjetteeti. Hundumtuu ogummaa isaa irratti bobba'eeti jechuudha. Ogummaa keenyaan ala miidiyaa kana dhufne warra ogummaa miidiyaa baratan hin balleessinu. Ittiin taphannu. Gatii qaba kunis. Miidiyaanis gatii qaba. Ogummaa isaa isuma barateef dhiisi. Ogummaa isaa isuma kennaa isaa ta'eef dhiisi. Achi dhufnee asii xannee achii xannee viidiyoo irra teenyee ija kaameraa keessa ilaalaa waan afaan keenya keessaa ba'ullee sammuun keenya to'achuu hanga hin dandeenyetti hinaarraa waan ta'eef haarii sanarraa of dhaabuu danda'uu qabdu jechuudha. Akkasumatti dubbachuu barbaadanii jennaan miidiyaa walitti gurmaatii warra haasa'uu feetan gurmuudhaan miidiyaa tokko banadha. Inni baname isin simatu anan beeka. Sababiin isaa of salphifneerra jecha yeroo baanee haasofnu yeroo dubbannu waan xiqqoo tokko yeroo haasofnu waan xiqqoo tokko irratti yeroo haasofnu waan irra deddeebinee waan hin taane tokko yeroo haasofnu tuffatamneerraa jechuudha. Namni sin dubbisu beeki. Ankaraa gama kootii rakkoon tokko akka uummata keenya keessa jirutti nu bara. Sunis maal? Wal dhageettii dhabu. Wal laalu. Isuma ijaan wal arginu kana wal hin beeknu. Isuma waliin teenyee nyaanne inni har'aa kanaan wal hin beeknu. Abaluu eenyu jennee wal hin gaafannu. Eenyummaa isaa itti dhiyaannee jennaan xiqqummaa isaa nutti mul'atu. Guddina isaa sammuu isaa bifa isaa laala. Gabaabina isaa, dheerina isaa, furdina isaa, garaa boqoquu isaa, saggoo guddachuu isaa kana laala. Waan keessa isaa jiru mul'ata keessa isaatii garuu itti sinnee hin beeknu jecha barachuu hin dandeenyu. Akkasumatti dursa qe'eef qabeenyaa kee matu ofii kee danda'i. Ergasii booda hollaatti ceeta jecha. Kan kanaan ala namni jechuun gaafa waan tokko dubbannu beekumsi xiqqoon lafa bal'eessiti jedha Oromoon. Beekumsi xiqqoon lafa bal'eessiti. Baay'een beekumsa xiqqoo qabanneef qilleensa gubbaa baana jecha. Koochootti sirriitti bararuu dandeenya. Hin biqishanne garuu beeka. Namni ogeessi koochoo ittiin qilleensa irra bararu sirriitti tolchata calqaba. Lafa dheeraa bararuu danda'uusaa humna ga'aa dursa kuufata jecha. Waanuma xiqqoo erbeeruma xiqqoo walitti hidhee kanaan qilleensuma kanarra barara jedhe asii kaatee otoo achi hin fagaatin qoreetti siriirti jecha. Qoree gubbaa buutee hafta jecha. Isa sana of eeggachuu qabdi. Keessattuu warri miidiyaa barartanii eessa qubachuu akka dandeessan dura waan gaarii tilmaamadha. Inni sun isin baasa. Inni sun nu baasa. Dursa qophaa'uu qaba. Laf jala waa qopheeffachuu danda'uutu nurra jira. Beekumsa keenya ishuma qabnu sanaan kaanee balaan ishuma qabnu sanaan kaanee nama waraana. Dandeettiin ani qabu kun gahaadhaa? Isa kaaniif gahaadhaa? Gaaffiin gaafatamu deebisuu nan danda'a. Waan naan jedhamu karaa nagaatiin fixuu nan danda'a. Kana irratti waliin hojjechuu danda'uu qabdu jechuudha. Dursa walirraa waa baradhaa. Waliin tuffatina, yaadan tuffatina. Haa xiqqaatu haa guddatu ilmi namaa tokko, intalli namaa tokko yaada isheen dhiyeessitu hin tuffatina. Waan dhuunfaa nama dhuunfaa arrabsuuf isinitti baate taanaan gorsa yeroo isiniin jedhu immoo ba'aatii uummata keessatti qaanessaa jechuu koomti. Dhuunfaadhaan
itti bilbiltanii itti barreessitanii dhuunfaadhaan wal gorsuu danda'u baruu qabdu. Isa kana beekuu qabna. Ulfina qabaadhaa. Adaraa gidduu kana marsaa irratti kan akkas wal abaartan karaa fedheenuu ta'u dhaabileen keenya bakkee garaagaraatti kan dhaabbatee jiru amma walgahii garaagaraa kan waamaa jiru. Namni hundumtuu akka irratti hirmaatu isa deeggartu inni hin deeggarre akka inni dhaquuf itti himi malee isanni dhaquudhaaf sagantaa baafate achi naqini as kottu achi dhaqi as dhaqi abaluu hawaan akkasii abaluu kan abaluu warra akkasii hin jedhina. Bakka walgahiin jiru bakka Oromoon itti waa qopheesse cufa inni si deeggarus inni si waliin jirus inni si waliin hin jirres akka inni dhaquuf ergaa qofaatti dabarsa. Ofii keettis ergaa sana dabarsa. Lafti ati hin deeggarre namooti ati hin deeggarre qophii waa'ee Oromoo qopheessaniiru taanaan dhaqi. Yaada keessa qulqulluu isa bareedaa ibsiifi. Kan isaanii isa hamaa sana dhaqee dura dhaabbadhu. Isa qulqulluu isaan sitti himan immoo qulqulluu ta'e yoo sitti argame fudhadhu. Wal duuba waan jedhina, wal hin hamatina, wal irratti waan dubbatina, wal hin lolina. Tuffiin dhaabbachuu qaba. Yeroon isaa yeroo lubbuun baay'een ba'aa jiru. Yeroo namni baay'een abiddaan gubataa jiru. Yeroo namni baay'een dukkana keessatti dararamaa jiru. Isayyuu nama sin beektan, nama ani beeku, nama nuti beenu. Sidallee egaa akkasumatti karaarraa qabamee tun beekamee hojii isaa keessaa butamee kan hidhamu baay'een dhokatee waan tureef isinitti hin dhagahamu ta'a. Amma immoo namni sin beektan namni waltajjii isin irratti hirmaattan irra taa'ee isinitti haasa'aa ture meeqaa tamsaa ija keessan duraa butamee mana hidhaa keessatti abidditti kaa'amaa jira. Sana quba qabaadha. Akkasitti yaaduun nurra jira. Sun immoo abaluuf warra achiif warra asiif warra sanaaf warra kanaaf hin jennu. Dhiiraaf durbaaf haadhaaf abbaaf obbolaaf ijoolleef hin jennu. Walii galatti akka namummaatti miidhamaa jiraachuu isaanii quba qabaadha. Rufaadhaa galatooma baala walirra buusaa wal kabajaa.